waan kanarra dhalaa dhiirarra gooneeti dhiirammoo dhalarra goonee jiran. Okay. Asirraa waan bisinesa irratti argannu qabne waan hedduu irraa nyaanni qabna asirratti. Kan kee kun ammoo xiqqoo inni itti godhu jaalala wal qabate damiinummaan ta'e. Jaalummaan tunuu maali wannummaan lafaa kee namni lubbuu namaa takka itti galaafatu maali jaalattu waan maal akka taatee jeetiin jaalasanis diasporaan bobbaa jabbaare mana kaayetuma makiinaa isaa uffata imaama isaa uffata. Jaalalti of course ni jirti jaalala dhugaatu hin jirredha walumaa galatti jaalalti hin jirredha. Maallaqallee gandaan nu kanna waan jimaa. Maallaqa waan hin qabneef isii mana dhiiseetiin ooluu dhaqee jimaatti harawachallee dhufe. Egaa wanni hundi mataa keetirraa jaalalti abbaa waliin qabnaa jettanii waliin jiraachaa turtan jaalalti hin jirtu akkam jetta qorannaafillee haa ta'u. Jaartii isaati ilmoon tunti jee qallabu jira garuu ilmoon ta'eessaa taalaadha. Osoo ammoo waan kana hundi qorattee akkaataa nutti himtu kan jiru dubartii takka fuutee waliin jiraatuudhaaf karoorri kee maali? Waan jaalalaa miti yoo dhugaa feete jechi jaarsaa jaartii ta'u takka ilmoon tun tiyyaa takka ilmoon tun tashiiti isaamni akkana biratti hin dalagu. Maal jechuudha? Amma biyya tana keessatti bakka hedduu dhaqeen hin qama. Saan qamu osoo itti awwayin baradha malee usee taa'ee achitti hudduu darbeen qamu. Dhuguma waan kaayyoo duraan lafaa kaateef waan kana qorachuuf barbaachisan galmaan keessatti dhaabuu barbaaddeemu sababni amma dhaabuu barbaaddeef maali? Naman jaaladha. Naman jaaladha. Waan sana dhaabbadhee namoota 800 namoota akkaan jaalluuf akkaan namoota 800 blog godhee Zubaalaajii kanis sooshaal miidiyaa irra maxxansee qaba. Akka ta'uu hin qabne hedduudha agarte. Silaa akka ta'uu qabu akkam jettee yaaddame namni kun akkam ta'uu qaba jaalala keessatti. Akkaataan itti yaadu kanaatu addamu akkaataa namni itti yaadutu addaan jira. Takkaa nama kana hojii ciisaniif hojii gangalataniif waan qaban hojii nyaataniif yookaan dirqama isin tunna heerumtiif hin jaalatan fakkeenyaaf. Nama kana dura qorannoo akkuma qorannootti itti seen. Boodara jaalatti harkatti kan nuti. Akkana kan. Moor dhalalleen hin beesifattu malee wanti akka dhalaa nama ganaa fi dhalaa hedduu takka dhiiras miitu hin jiru. Biraa wanni takka bandaamu qabnaa fi namni tana booda waan akkanaati waan na dhagee akka waraanatti waan biraan eegu annagaa qabaa jettu nama dhaama waan biraa takka hin qabu. Akkam jirtan kabajamtoota hordoftoota Forex Entertainment kun qophii keenya Forex Entertainment irraa torbaanitti yeroo kan isiniif dhiyaatu qophii keessummaati. Qophii keenya keessummaatiin irraan tana dargaggoo tokko qabannee isiniif jira. Dargaggoon kun muuxannoo fi mudannoo isaa kan jireenya isaa keessatti mudateetiif wantoota garaagaraa isin bashannansiisaa waan adda addaa kan irraa barattan isiniif qooduuf qabannee dhiyaannee jira. Hanga dhuma sagantaa keenyatti yoon waliin turtan wantoota hedduudhaan irraa barata ittis bashannanaa yeroo gaarii akka waliin dabarsan abdii qabna hanga dhumatti nu faana turan afeerraa ta'e kan kabajaa tola yaamicha keenya kabajjee yeroo ta'e qaalii aarsaa gootee asitti nu argamu keetiif hedduu sakkalatoo. Hedduu takka isinis naa galatooma yeroo teessan qaalii aarsaa gootanii asin naaf yeroo keessan hedduu takkaan isin galatoomfadha. Tole ulfaadhu malee irra deebinee beekaa daawwattoonni Forex Entertainment akkatti beekaniif ho'umsaaf kan ta'utti maqaan kee eenyu waan jirurraa kan. Maqaan kiyyaa Tuujii Abrahaam Musaa Naanjaanii maqaa birootiin kanamoo na beekuuf ofii zaappaa yeroo dhiyootti kanaa kanname maqaa Damiina jaanii kanaa moggaasantu jira. Damiina. Okay, dugaadha. Damiina kana akkamitti moggaafamuu danda'a? Damiinummaa kana dandeettii xiyyaan fudhadhee wanti sun mudannoodha. Duraan dursee seenaa jireenya keessatti waan takkan qoradhuudhaaf itti lafaa ka'e kana qoradhee eegam fixe booda tiima tokkoon jaaree tiima san irratti damiinummaan naa kannamte. Wantoota kana kaniin qoradhuu lafaa ka'e wanni tun waan jireenya namaa yookaan gammachiisuu fi yookaan gaddisiisu wanni sun maqaan isii jaalala. Jaalalti tun addunyaa irratti nama ni gammachiisi namas ni gaddisiisti. Okay, amma waa'ee jaalalaa qorachuu irraa kan ka'e irraa maqaa damiinaati kan damiina kana duratti qabeenu waa'ee jaalalaa ture osoo ta'e waa'ee namni tokko gosa irratti damiina jaaniiti nama filatanii namni kun gosa tana walitti qabee nama walitti araartee haa heerumsiisee gaafa fuudhaa gaafa cidhaa gammachuu fi yoo ta'e keessatti damiinni kan kee kun ammoo xiqqoo inni itti godhu jaalalaa wal qabate damiinummaan ta'e. Dandeettii xiyyaan fudhadhaanis damiinummaa tana. Tiimumaan anjaare santu dandeettii tanaan maqaa kanaa moggaase. Tiima kee kana maqaan isaa maali? Tiimni kunis
waa hedduu takka numan dubbadha malee wanni kun waccitee hedduu waan of keessaa qabuuf Okay. asirratti dubbatuun dhorkaadha. Mee hayyee waa'ee tiima keetiitii fi waa'ee Duraan dursee mudannoo tanas seenuudhaaf jaalala tana keessatti yeroo sanitti jaalalatti maal akka taate hin beeku. Jaalala tana keessatti biyya osoo hin jiru nama tokkoon nama lama wal ajjeese. Isaan lachuu tamaariidha. Mucaan akka malee miyyoo jaalataa sanirraa kan ka'e miyyoon ajjeese galgala keessa ajjeese. Wantoota sanirraa kan eegalee jaalalti tun maal akka taateen jaaluma tanattuu seenee eegasii. jaalala kaanii ajjeete michiyoo. Osoo wal jaalatanii jaalatana keessatti wal ajjeesan jechuudha. Isaa barroo innaa jaalatu. Innaa jaalatu kan akka adurreen jaalala keessa ilmoo nyaattee jaalatan. So hayyee sabboota jaalalatan duran beektu ture. Jaalala eegalte. Ati amma waa'ee jaalala qoratu eegalte moo jaalachuudha jalqabde gaafas. Jaalummaan tunuu maali wannummaan lafaa kee namni lubbuu namaa takka itti galaafatu maali jaalatu waan maal akka taatee jeetiin jaalasanis seen. Sabboota jaalachuus eegaltee. Jaalachuu inni eegalte qorannootti lafaa ta'e. Sitti lakaan ta'e qorachuudha. Qorannoodhaan maaliif waan takka osoo ofirraan qoratiin jaalatuun na biratti dhorkaa waan taateef jaalanne qorannootti lafaa ka'e. Qorannoon ta'e maal akka geesse gaafii nutti adeemsa qorannoo keettis maal keessaa akka dabarte. Qorannoo kana keessatti jaalachuu bichi osoo hin ta'in akkaataa hedduun ta'e waa hedduu sirratti dhalaa takka amantiin hin fille karaa hundaanuu hin fille dhalaa hedduu wajjin jiraadha barumsarraa eegalii. Sa'a namni baratu sani an barumsa kiyya caalaa waan akkanarratti fokus godha. Qorannoo kanarratti. Qorannoo kanarratti. Amma mana barumsaa kanas hin hafu. An qorannoon kiyya kana garuu. Barumsaa biti? Qorannoo wayii jala. Qorannoon kiyya. Asirratti yeroo hedduu dhalaa wajjin jiraadha. Akka tasaa ta'e gaaf tokko mudannoon takkas na mudatte. Osoo gara mudannoo ta'e deemuun dura. Yeroo hedduu dhalaa wajjin jiraadheet dhalaa tana jaalala wajjin jiraatta moo akka saahibummaatti moo akkami akkatti wajjin jiraattu? Irra guddaa akka saahibummaatti nu jiraadha. Saahibummaa kana keessas waa hedduu waan hin baru akka saahibummaatti illee wajjin jira dhalaa hedduu. Hayyee mudannoo ta'e. Mudannoon tiyya taakkaan hedduu takka namaan ni gooti miyyoo takka akka tasaa gumaata irratti. Sa'a sankuuta sagali mokkanan karaa gumaata irratti sanduro sunoo beena achirra wal barre. Dirqama gumaata sanirra gizee gumaata finnu namni gonda gumaata sanii deemaa bakka ciisuuf kaan ilaallata. Ciisessa sanirratti miyyoo san fudhate mana saayiba kiyyaa ta'uu geesse. Saayibtichi kiyya sun galgala numa jira waan ni jeetumaan nu raffisee ni bulchee gizee ganama hoo ganama subii manarraa nu hare. Mana isarraa gizee nu hare dirqama bakka hin geessu hin qabu miyyootaan. Dirqama bakki hin geessu mana keenya keessa kilaasii takka takka onnaan kannantu jira. Dirqama mana san keessa boosii xiqqaa Roseeni ganda bira ciisi yeetiin mana guddaa dirqama mana san geessee miyyoo achi raffisee zuurratti gaafa san maallaqallee gandaan nu kanna waan jimaa. Maallaqa waan hin qabneef isii mana dhiiseetiin ooluu dhaqee jimaatti haraawwachaa dhufe. Ooluu dhaqee jimaatti haraawwachaa dhufe. Achi gisee ummanti manaa deemtu achi nyaata futtaa tokkos godhee hojii nyaannee akkasittis kaanee ammas gandumaarotaa sanii ganda barcadde. Amma bulchoota ni jaalatame gaafata. Ani sittin himne waan itti jedhu jaala caalaa wayin qoradhaan si. Qorannaa fi malee amma bulchoota ni jaalalaa miti jechuudha. Naman jaaladha. Naman jaaladha. Hayyee tole qorannoon ta'e akkasitti bifatanii itti fufaa turte. Sadarkaa inni qorannoo ta'e tanarraa ka'uudhaanii dhumarratti damiila jaalalaa waan jaamu maqaan akkatti kan namni nutti himte. Hayyee gara waan sanii itti dhufna. Amma qorannoo ta'e gaafa biyya jirtu san amma fakkeenyaaf intala tana akkasitti fiddee mana keessatti geessee wantoota garaagaraa hiriyoota dubartiitillee hedduu akka qabduudha kan nutti himaa jirti. Mee qorannoon ta'e sadarkaa maalirra turte biyyatti gaafa ati itti deebina ta biyyaa tana. Okay, an duraan dursee nama jaalaltii hin jirretti amanu ammarraa kaasii fuulduraaf illee hooti akkasuman jaalaltii hin jirretti namanaan maaliifi namoonni hedduu maanaa jaalaan beekan yookaan jaalala jaanii itti haaseen malee jaalattiitu maal akka taate nama nuggide barse kana hundaa wajjinu hin barre yoo tariitee nam tokkorraa bareetiin jira maanaa jaalaati anummaan ammoo jaalala hiikkaan beekne kuni yookaan jaalattuun dhugaa miti jee nam tokkorraa jaalala dhugaa argiitiin jira hiikkallee bare maafi nam tokko ni qullitaaf namni sun caalee jira namullisee jira namni sun asitti garuu biyyatti sun ta'e. Okay, asitti sun. Asitti injifatameetiin jira yaa. Biyyatti taataniitti deebina. Mee biyyatti
qorannoolee gaggeessisan keessatti wanni ati irra geesse maal jaalalti hin jirtutti moo jaalalti of course ni jirti jaalala dhugaatu hin jirredha moo walumaa galatti jaalalti hin jirredha maal. Parsantii 100 keessaa jaalalti tun hangama akka keessatti akka itti irra deemee walirra deemnetti illee jaalalti tun hin jirtutti hin beeka. Waan jaalala tanarraa akka hin jirretti hin beeka malee jaalalti tun takkaanii jirtii waan joosan hin garreen hanqa amma. Man jiraatu jira jaalalti sun ni jirtitti hin garreen. Qorannoon tinteeyyee biyyatti itti fuftee biyyarraa eegaltee akkuma itti fufteetti gaafa ati jirtu adda dhaabdee moo ittuma fufte? Yoo akkam xiqqaattee waan kana biyya tanafatti yoo dhugaa dubbanne wallahi arsaa hedduu takkan irra kafalee irratti illee miidhamuun ga'e maaliif namoonni hedduun na beeka malee keessa xiyyaa fi waan garaa xiyyaati waan itti jiru waan takka waan hin beekaniif waa hedduu keessan dabre biyya tana keessatti. Okay. Amma qorannoo jaalala keessa gosoota dhagaa dhiira fi dhalaa yeroo walitti dhiyaatan ati amma ilmaa dardaraa tokko keessattuu yeroo biyya jirtu gaafa amma jettu kanatti yeroo jalqaba namni tokko dardarummaa guutee kana wanti jiru kan yoo dubartootaan haala walitti dhiyeenya wanti jee qorannoo mataa naa osoo waan kana inni qoradhe jettee deemtu keessatti jaalalti nama qabuufaa jira wanni kun hin mudanne. Yaani egaa dubbatuun ta'e wantoota nama dubbannaa fakkeenyaaf naqaboo osoo hin ta'in jaalatana qaamaan michiisin jaadhaa kan ittiin dhiyaatin qaamaanuu wal tuutee saa qorannoo itti gaggeessitu jira. Qaamaanuu wal tuutee amma tarii gis takka hedduun tonkolii qaba maaliif waan takka itti yaaluudhaaf waa hedduu takka irra dabarsuu qabda ittis cabxee ittis cabamuu qabda dirqama waan san arguudhaaf jechuudha. Yoo tattaa keessa kutee nama manarraanis mana nyaadhaa isiinis mana nyaata mana kophaa qabnu jira akka miraalta mana kiraa qarshii 30 qarshii 40 manni kiraa zamana sanatti biyyatti nama akkana hojii jiru jira ati hedduu jira waa hedduullee waan hin jaani nu jira kun hundi waa hedduu takka irratti heetin harka akkatti waan hin jaa malee sabaadhatti miti afir. Duuba haala kanaan jaalalti hin jirtu akkam jette fakkeenyaaf intala tana sadarkaa wal jaalachurraa isin lameenuu if dandeessanii egaa wanni hundi mataa keetirraa jaalalti ammoo waliin qabnaa jettanii waliin jiraachaa turtan jaalalti hin jirtu akkam jetta qorannaaf illee haa ta'u hin jiru keessatti ammoo jaalalti qollee hin jirtu fakkeenyaaf karaa keetiin hin jirre malee karaa ishiitiin jiraachuu dandeessu. Hin jirtu. Ani yoo dhugaa feete yookaan amma eegen karaa fakkeenyaaf yoo ta'e biyyaa gisee fitte karaa sii kana faratti waa hedduu takka irratti dhiibbaa godhe gis takka waan inni irra godhe kanattis itti sheena'us gis takka bakka itti na gammachiisu qaba. Amma yoo dhugaa dubbanne biyya tana eegan dhufeefaa inkwaan jaalalaa miti yoo dhugaa feete jechi jaarsaa jaartii taa'u takka ilmoon tumtiyyaa takka ilmoon tumtishiiti isaamni akkana biratti hin dalaga. Maal jechuudha amma namni kun jaartii tiyyaa an jaarsa nama saniiti asiis jaarsa tiyyaa jechi jechuun na biratti hin dalaga akka nama tokko ta'e. Maal fakkaata? Hin dalagu. Okay. Amma biyya irraa dhufte qorannoo kee edda dhaabbanne nyaatatti tuma jiraame. Amma goolabde moo ganaa? Amma harka mataa xiyyaafin keessaa boo barbaada. Qorannoo tan. Qorannoo tanas naagee jira keessaa hin boo barbaada. Ayyee biyyatti sadarkaa sanatti ilaalte mee biyya tana eega dhufte qorannoo tana keessatti wantoonni mudatan adeemsa qorannoo kana keessa wantoota garaagaraatu nama mudata maal fa'aa taajjabdee maal garte? Biyyoota kana keessatti nama hedduu tokkoon wal bara iffaarsu keessa osoo hin ta'in nama biratti hedduun nama nagaati namni isna jaalata anis nama hin jaalata yoo akkam jabaatte namarraa waan gaarii malee waan hamtuu takkaa namarraa bareen beeku waan hamtuu baruudhaaf yoo atummaa hamtuu taate namarraa waan hamtuu barta malee ati gaarii taate namarraa waan hamtuu inuma bartu gaarii malee. Biyya tana keessatti bakka hedduu dhaqeen hin qama. Saan qamu osoo itti awwayin baradha malee usee taa'ee achitti hudduu darbeen qamuun wayin namarraa babbaradha. Hedduun baradhaa achirratti illee waa hedduu takka irratti gaggeessuu kana keessa kuteetiin guruppii irra ijaare waan kana. Guruppiin irra ijaare ani dhalaa bichirratti dalagu jiraame dhalaa dhiirarra daleedduun ijaare tiima kana keessatti. Dhiira lamaa fi dhalaa lama na wajjin amshan an akka damiinaati amma. Waan kun asirra naa mogge. Sirees dhugaa. Wallaahi sun hin faranne waan kana godhuudhaaf garuu waa hedduu takka saa namarraa hunda waan kana maallaqa itti nyaannee jira. Maallaqa sirrumatti itti nyaanne maaliif amma warroota nama fakkeenyaaf jaarsaa jaartiin biyya biroo fa'aa garagaraa jiran kana hedduu irra daleen amma maaliif waan dabaree waan takka irraa baranne namoonni waan san keessa jiranis waan kanarraa waan baratanii jaalalaa fi tanas seeraan uffatan jeetii yaada waan kanarraa dhalaa dhiirarra gooneeti
dhiirammoo dhalarra goonee jiran. Okay. Asirraa waan bisinesa irratti argannu qabne waan hedduu irraa nyaanni qabna asirratti. Okay. Dhala dubartoota dhiiratti akka bilbilanii jananii waan kana qorachuudhaaf jechuudha. Akka ajaa'iba. Dhiirti ammoo dubartii akka dubartii namni kun dhugaa wal jaalatee takkaa dhugaa wal fuudhee takkaa dhugaan hojii jiraa taa'ee namni kun achirratti akka jiru sirriitti qorannaa argaggeessinee jira asirrattis. Namni tokko fakkeenyaaf lafaa kee takkaa namni kun ilmoon tun teetii miti takkaa namni kun jaarsaa jaartii hin jiru maaliif waan takka namarraan keessu. Fakkeenyaaf anjeefis namni hundi akkatti hin jiraatu. Garuu anis akka nam tokkotti waan kanarratti hanqan irra gaggeessee qorannaa san nin qaba waan dhugaa irra fudhadhus nin qaba ta'e ilmootillee akkasumatti hin qaba waa'ee takka waan ga'e nam tokko osoo nam tokko jaalatu osoo namni kun nama kiyyaa osoo namni kun jaartii kiyyaa ilmaan kiyyaati jiru nama sanirra nama tokko osoo keeteettee qabdu nama sanirra ija biroo mul'atuun sirrii miti. Isiillee osoo namni kun jaarsa kiyyaa jaartii kiyyaa jee gargaaruu biyyoota garaagaraa irraa gargaaree laffee bultiin ta'ee akka nu bareeddu joo fakkeeffataa isa hojii jiraata asiyoo kabirootu jiraatu duba jaalaltaaf jaartii waan yaa'umni jira. Ulfaata dhugaa. Hayyee qorannoo gootan kana keessatti jaartaa fi jaartii takkaahuu jaalallee fi nama wal jaalatu lameen jechuudha. Keessaa mee parsantiidhaan nama hangamtu haadha manaa isaati yookaan abbaa manaa isaati amanamaa ta'e takkaahuu hin taane akka parsantiitti addaan fuunee ilaaluu dandeenya. Moo guutumaan guututti namni hundi rakka. Guutuun guututti hin jiru. Amma guutuun guututti hin jiru. Anamma jaalaltummaan tunu fakkeenyaaf hin jirtu yoo hin ni jirti. Hanqa jirtu qabdi hanqa hin jirre qabdi. Kan jiraachisus nama kan jiraachisus ilma namaati. Sanirratti amma fakkeenyaaf waan kana karaa dareenee amma dura tiima kan akka itti ijaaran qabu. Maaliif wanni kun lafaa kee hin ijaaramu maaliif wanni kun lubbuu namaa balleessuu fa'aa danda'a. Namoonni walitti garagaluu fa'aa danda'a. Tiima kana akka itti ijaaran qabu. Alaa sunis ni fiddi ni jirti dhiirti sunis ni jirti. Asirratti amanamummaa murtiin taane namarra kanna maaliif sodaata kan qabu waan kanatti naa dura eegalee yoo seenuu barbaadda murtii akkanaatiin seenu. San keessaa namuu hundi waan ni qabu. Dhalaan sunis xinaqaaqeen waan sandaleeti. Dhiirti sunis xinaqaaqee waan sandaleeti. Bisinesinis yeroo nuuni gala akkasitti. Qoy waan kana yeroo takka waan ijoolleen Habashaa daliitu takka yeroo garii waan sun iskiriptii illee numa yaani hajjimatu numa yaani abbaa manaa kiyyanaa qoradhu dhufaa yaani haadha manaa kiyyanaa qoradhu dhufaa yaani nama ergan tokko waan akkasitti jira wal quunnamtii akkasii qabdammoo waan kana lafaa kaataniitu boqotanii. Dhugaa dubbisuudha wanni kunis nugee garuu nuti akka yaada mataa keenya deemu. Akka yaada mataa keenya deemu namoonni akka namatti hin deemu. Maaliif waan kana keessa namni nunneen naa jaalatee seenee naa jaalatee deemaanii malee waan namaati. Namni kunis namoota tokko jira namoota lafaa kee akkanumatti nama jaalatu kanaa wal dhibee takkaa namni isa inni waggaa meeqa qallabu kuni akkanuma zarraaf itti jee lafaatti ka'uufaa hedduu itti dhagaamaami. Waan inni kana fa'aa dhagee nu dubbatu jira nuti waan akkanatti seenu yaada mataa keenyaatiin deemnu. Yoo fedhe namni sun isin fattanuu jira. Yoo dhugaa dubbanne namoota nan sirriitti qaamaan beeku namoota nan hojii jiraadhu kana waa hedduu takkaa jira namoota biyya tanaa ba'anii diyaasooraa biyyoota jiran fa'aa sirrumatti qorannoo akka ajaa'ibaa irratti gaggeesse maaliif ana akka tokkoon jaadha malee soba waan jaamu jaadha. Dhibbatti irra gaggeesse dhibbatti hinama anama jechi jaarsaa jaartii kun hin dalaguu siin jee sababa irratti hin dalee. Maqaadha malee hin jiru. Jaartiin dhugaa hin jireenya jechuun barbaadde. Kan jiru jaanii maaliif amma haasoo keenya kana keessa jecha shari'aa jedhamuun fayyadamu. Maaliif namoonni shari'aan jiraatan takka namoonni hundinuu amantii garaagaraa qabame namoonni amantii isaanii hunda san kabaju hatta namni lubbuu isii jaalatu tokko lubbuu nama biroorra miidhaan fidu. Saniifuu namni amantii fadhe jaalate amantii fadhe keessa jiraate lubbuu nama sanirra miidhaan geenyeef nama dhugaa sanirratti murteessu. Amma diyaaspoorota biyya sana jiran hedduu irra qoradheen jira. Mataa kiyya son ta'een mataa kiyyaaf waan na beekan kan irratti hin qoradhan. Maaliif tiima waan hin qabuuf tiimni hedduu irra qorate. Irra qoratee biranni qamaa waan hedduu takkaa jiraati. Namni waa duraanii barate jee anaa kanas akka haman na laaluu danda'anii waan kan akka oodhaafi boodarra waan kanas waan hin dhaabuu barbaadeef yoo dandeettii qabaatu taate carraa birootti illee yoo danda'ame istiiluma sanitti warra sanis fiduu hin danda'a inshallah yaa rabbi jee. Okay, hedduu bareedara. Mee namoonni keessattuu biyya adda addaa yeroo jiraatan namni kun fakkeenyaaf namni tokko haati manaa jiraatee abbaa manaa jiraachuu abbaa manaa jiraatee haati manaa jiraachuu danda'a. Yeroo kana kan wantoonni garaagaraa uumamuu danda'an akkuma tiyyatti kana. Waan iddullee dhuguma akka ammaati sadarkaa qorannootti kanallee waan sadarkaa jechatti namni waan akkana jaa waan nama dhageenye jechuudha. Namni yeroo dubbata. Amma wantoota san ati qorannoodhaan mirkaneessee akka dhugatti beekaa jette. Tole kanarraa kaateetti jaalaltummaan tunu sobaa takkaa'uu kijibaa kan jetta. Ammoo
guutuutti akkasii osoo hin ta'in jaalalti namoota bira jiran birallee akka jiranii fi parsantii rangi tokko akka jiran dubbatee jira. Tole gaariidha. Mee amma waan kana dhaabuu maaliif barbaadde? Waan barbaaddu san argatteeti dhuguma waan kaayyoo duraan lafaa kaateef waan kana qorachuuf barbaaddan galmaan keessatti dhaabuu barbaadde moo sababni amma dhaabuu barbaaddeef maali? Waan kana waggaa hedduu keessa tureetiin jira. Wanni kun gam tokkotti faayidaa na qabaatus miidhaan irra geesse hedduu jira. Maaliif miidhaa guddoota kanarra geesse sa'aan amma yoo dhugaa haa dubbannu taate wantoota kana innaan yaadu keessa yeroo takka firra kutee sa'aan kophaa mana taa'ee waan adda addaa fayyadamee taanka waa hedduu takka waan irra gahaa jiruuf waan kana akhiratti macarrasha irratti dhaabuu barbaade bakka keessumaa harka fudhatu barbaade. Maaliif nadhagaa magis takka takka hanqa fadhees soobas takka dhugas ta'e nadhagaameetiin waan kana keessaa guututti harka fudhatu barbaade bakka naaf geetiin jira. Okay, gaariidha. Gara biraatti reefu immoo jalqaba irratti waan tokko haaftee turte jaalalli jirtu eegan parsantii 100 cufee booda nama tokko irratti argee jette. Jaalatti jaalala tokko irratti argeetiin jira. Namni kun akkamitti irratti arguu dandeenya? Duraan dursee an namoota jaalala kana akka jaalatu maal akka taate akkan itti beekuu jiraanis yaani fi akka wallaalummaa fayyadu. Ilmi namaa hundi ilaalcha garagaraa qaba waan tokko. An yeroo hedduu an namaan addamu sanaatu naa kanaatu akka namatti yaadne mootu naatu namaan addaan jaagiseen kophaa taa'e faama. Maaliif jaalatti hin qabne? Akkasii moo maal? Akkaataan itti yaadu kanaatu addamu akkaataa namni itti yaadutu addaan jaa. Asirratti kan hin kee maaliif barbaade fakkeenyaaf jaalala jechi jaamu nam tokko yoo ka jaalatu taate nama kana akka mataa keetiin ilaaltaa ni kabajjaa ni kunuunsitaa rakkina isaa akka rakkina keetiin fudhattaa gammachuu isaa akka gammachuu isaa fudhatta akka gammachuu isaa fudhattee hojii jiraatta malee takkaa nama kana hojii ciisaniif hojii gangalataniif waan qaban hojii nyaataniif yoo kutaan dirqama isiin tunna heerumtiif hin jaalatan fakkeenyaaf. Amma asirratti dhiirti waa sadii ni qabdi dhalaa waan sadii kana keessa waa lama qabdi. Amma dhiirti maallaqaaf nama ni jaalatti. Fadhiif nama ni jaalatti. Dhugaatiif nama ni jaalatti. Dhalaan immoo maallaqaaf si jaalatti, jaalaaf si jaalatti. Garuu dhalaan fadhiif jettee gonkumaa si hin jaalattu. Saniif namni nan akkas jee akka tilmaamu kun hanqana akka deddeemu kana takka ajana dheen beeku. Garuu faayinaalee guyyaa tokko na dhee maaliif akkana yaadu walitti naaf yaadanii nagarsiisanii na injifatan harkana kannes anumaa kana harkana kannes nam tokko caasaniif harka kanneetiin jira. Okay. So akkaataa ati duraan itti yaadde irraa namni sun waan addaa takka adda bakka akkana itti yaaduu fi kanaa ol naatee nagarsiisee waa hedduu takka naatee na injifatee jira namni sun bakka anumaa kana. Namni kun namaatti jaalatu moo namni qorannoo irra gaggeessu namni kun? Nama kana dura qorannoo akkuma qorannoo ittiin itti seene. Boodara jaalatti harkatti kanneetiin. Harkana kan. Waaw hedduu gaariidha. Meeqa ammaan tana wantoota kana dhiisuufillee akka murteessiteedha kan nutti himaa jirtu. Hanga waan kana qorachaa turte keessatti jaalala sobaa baay'inaan akka jirtudha. Namni tokko tokko immoo jaalalti dhugaa akka bira jirtu silaa akka ta'uu hin qabne hedduudha agarte. Silaa akka ta'uu qabu akkam jettee yaaddame namni kun akkam ta'uu qaba jaalala keessatti. Namni kuni duraan dursee takka dhalaan takka dhiirti namu akka mataa isa jiraatu qaba. Eegasii namni isaan filatan maallaqa irratti hundaa'in, bareedina irratti hundaa'in, dhaabbee irratti hundaa'in namni hundi yoo sodaa rabbii kan qabaatu taate namni tokko osoo si jaalatu yoo dhugaa sitti himee afaanii baafatee sin dhiisaa sin jee barbaadu mafkira dabarsu bareeddu. Garuu si jaalataa fakkeessee si hoggi deemaa yoo si biraan akkatti karas millati maal jechuu fakkeenyaaf wannu. Saniifuu fakkeenyaaf dardarris dubrinis jechuun namni karaa buttii takkaa buttii keessa jirus namuu nama jaalatan haadha mana keessanii jabeeffadhaa. Akkasumattis dhalaan abbaa mana keessanii hedduu kabajaa jabeeffadhaa. Warreen hin fuudhin immoo namni isin laallattan akka wallaalummaa jettoon isin hidhamu nama sodaa rabbii qabu. Waan fadhillee nama sodaa rabbii qabu nama san filadha. Akkasumattis dhiirtinis dhalaan isin filattan nama sodaa rabbii qabu malee nama biroo bareeduu minisaatii kanaan maallaqa fa'aa zarraa fettanii waan ta'an asina. Okay. Tani namni wanni ta'uu qabu wantoota garaagaraatiin shawwadamanii wanti jechuudha. Amma keessattuu wanni ati kaafte tokko wanti ergaan cimaan nama tokko wanni nama san gubbaraan nama biraa namni barbaaduuf namni suni waan wanti jeef keessattuu dubartiin
nama tokko gubbaan nama biraa laaltee jechuun dhiirtillee yeroo takka osoo wantiidha. Wanni baay'inaan arge maal ni beektaa? Dubartiin takka nama tokko guutuutti yoo jibbite malee nama biraa gubbaan hin laalte. Ergaa keessaa amma wanni hedduu tokko wanti gajjabeessuu illee itti barbaadu nama tokko ogaa jibbite karaa biraatti deemu osoo hin taane namicha san guutuutti deemanii dhiisanii lafarraa karaa biraa bubbaa osoo hin tuqaare. Karaa seeraatiin jechuun maaliif akka namni sunis hin miidhamne dhugaa jirtu dura dhaabbattee akkana akka kunsiitaa aan akkana naagee jira yoo karaa gadhiiste namni sunis hin miidhamu ati hin miidhamtu akkasi. Asirratti garuu waan namas hedduu takka joo barbaade fakkeenyaaf akkuma dhiirtiinis baalagee taatee waan hedduttis moor dhalalleen hin beesifattu malee wanti akka dhala nama ganaa fi dhala hedduu takka dhiiras miitu hin jirtu. Maaliifi amma yeroo hedduu biyyoota garagararraa namoonni kara biyya alaa kanas laalanii ijachi miillatanii achi kara gaalumminaatti sojiiraatanis dhala. Dhalaan keessattuu namni akkamitti waan garagga kutatu jeeqoo ilma namaa lubbuu namatti taphatasa fakkeenyaaf. Namni tokko waan garagga kutatee garaa isii kana bareechuuf jecha akkamitti jecha sin jaaladhaa jee ilma dhiiratti taphatasa qofa fakkeenyaaf waan kanaan dhibeera hedduu. Maallaqa irraa buufatuuf jecha. Buufatuuf jecha as ta'anii keessattuu amma yoo dhugaa dubbannee biyyoota Arabaa keessatti dalagaan shamarranii akkaan hedduu jirti shamarran ni dalagatti beeku. Dur biyya tana keessatti dhiiraatu maallaqa dhalarraa nyaata beeku. Amma garuu dhalaatu maallaqa dhiirarraa nyaata beeku. Wal jijjiiramte. Akkasii dhalaan amma daayirektirii dhalaan takka akkamitti dhiiraa wajji mana keessa teessee fakkeenyaaf onlaayinii irratti waasaa waan adda addaa haasoo inni fadhu haasaa fi namni akkamitti ifuma tana jiraachisu jecha qaama ishee goota fakkeenyaaf sana. Kabiraatti haasaa kabiraatti hojjetu jiraata. Qaama fakkeenyaaf namni tokko osoo jaarsaa as keessa qabu bakka biroo jina maallaqa ni nyaata. Osoo jaarsaa hojii jiru jechuudha. Kaachi jiru sun jaarsaa qabaachuu hin beeku. Diyaaspooraan bobbaa jabbaare. Mana kaayetuma makiinaa isaa uffata imaama isaa uffatu. Inni qarshuma dhibba takka dhibba lamatti ergeenni. Dhibba takka dhibba lamatti ergeenni isitti. Maaliifi qaalichi kuni sa'a dheertuu daartii biraa fagaatee deema. Tiraa kafaa ofaa gaara garaa. Tiraa kafaa ofaa afaan kaataatuma mee burtukaana keessan jajjaatuma waa hedduu takka waan ijaa isiin doolaa dhibba lama waan as beesaan itti nyaatuun gad darbaa fi haanuma isiilleen akkatti jireenya akkanaa kana keessa fa'aa jiraatu jirra waa hedduu dandaatuma deemu jirra jechuudha. Ma dandeenyu. Beeyyaayimati wallahi. Akkati dhuga amma waan akkanaa kana dhaabbattee jaalatti jirtu jechuudha dhuguma waan akkanaa kana walaalan. Yoo gaawaan takka takka yoo dhugaa illee bar namni nuti hundi ofitti himaa amma yoo amma haasoo nuti irraanfanne haasoo ilmoo san. Haasoo ilmoo san irratti poostaati dhiyoon tana waa poostaa tokko irraa haayattu taate taphataa kubbaa miilaa. Sigalame taphataa kubbaa miilaa sun amma ati poostatee turte waan san ilmoon tiyyuma beeka garuu ilmoon isaatii miti. Sadii bartan. Sadii ilma haadha rookan. As keessatti akkama fadheettu ilmoo takka haadhaa beeka malee abbaa ilmoon tun tiyyaa jeetti murteessuun qabu. Akkama fadheettu ilmoo tun. Akka DNA ilaalu. DNA hanqalaalu ilmoon tun tiyyaa jee murteeffatuun qabu. Maaliifi ilmoon tun karaa adda addaatiin uftaadhaa beeka. Amma yoo waan tanarratti qorannoo tanarratti UN tanarratti argaa tokkoon namoota deeman haa deebisantu arge. Ilmoon tun teenya jaanii waan ni godhanii akka ilmoon tasaanii hin teenye jechuudha. Ilmoon tasaan ta'een haa deebi'an arge. Amma namoonni keenya hedduu DNA hin fayyadamu. Maaliif hin fayyadamu? Biyyatti amma fakkeenyaaf biyya tana taate biyyatti illee waan gorara si beeku dhageessu taate namoonni tokko jaarsaa jaartii. Jaarsaa jaartii kana keessatti osoo jiraatan ajjama kun jaarsaa jaartii beektaa garuu ilmoon tun bartaa abaluutii nama jaan takka hin dhageenye duba saniifuu ilmoon tun inni kun ilmoon tun tiyyaa jee qallabu jira jaartii isaati ilmoon tun tiyya jee qallabu jira garuu ilmoon ta'eessaa taalaati saniifin ilmoon tunis tanamaa akka dhibbaan dhibbatti hin taane beeka. Ya amma gaya jolle madrasa gitu ganapa riba subi khani akati gitu tu tanamati. Anam kanun dan jenne. Amma bijet nanti nampak ganapa subi khani riba kayak akati ani di mana kemana? Itu mana toko gitu jolle ide kopa dia mulle har kita ono kan. Ya inna itu berat. Jolle na. So
haala amma jiru dhaabbatteeti malee waan kana kan wanti jettee eegaa namni kun hedduutu wantoota kanaa akka jiran jechuudha qaadii. Yaa kunis numa jira. Akka jirus namoonni tokko tokkos numa beekaa. Garuu ni jira kunis ilmoon tunis ilmoon tun tiyye osoo hin beekne ilmoon tun tiyye jee qallabus numa jira. Kun haa qallabu garuu dhiira malee dhalaa miti. Dhalaan ni beekti maaliifi dhalaa ilmoon isii malee hin dhufture. Dhiirti hoola bidoo ilmoon tun tiyye majeetuma itti qotaa jira. Ilmoon baada fakkaatee jirudha. Mana qallabaa jira. Madrasa awal biaya tadi lebih kan. Ya, tole. Sun akati. Gara berarti namo. Me ati amma. Wantoota kan hunda laaltee jirta. Osoo ammoo waan kana hunda qorattee akkaataa nuti himtu kan jiru dubartii takka fuutee waliin jiraatuudhaaf karoorri kee maali? Astaghfirullah ilaasi. Ani duraan isin jeetiin jira jaalala akka itti haasanitti nama tokkoon na injifatee jiraan isin jeetiin. Namni sunis jaalatti tuni waliif hubatu, waliif yaadu, waliif quuqamuudha malee wajji gangalatu takka waan qaban hojii nyaatu miti isin jedhe. Namni dhugaa siif yaadee siif quuqamee rakkina kan ka'e akka rakkina isa beekee waan ni jedhe toltuu dhuftuu fi gammachuu dhuftuu hunda keessatti si hojii qooddataa yoo xiqqoo qireensi irraa dhuftis dhugaa sitti hima malee sitti faritee fakkeeffatee si hojii deemu. Qoida akami beedate namichi kun ati inti jaalata bar warra wal jaalata amma qawaltu baati refu yet kunuti ati wajjin nashaata qabaatatu moo wal rakkataa wal gargaaraa wal wanti jaa gide taan qarab ra babba ati amma wal magalatti gaafinti jaa wantoota kan hunda agarte nama jaalalanti injifate kana fuutee waliin jiraachuudhaaf hangam takka amma hangam takka yaadu jirta ambu'aan naafi fuuni bar warra fagu فولا لا فولا هذا اللي جوجر دي تاي لك عادي مهني ماني لمالي في جل اللي بيدي إني بيتان لقانا موجي ما دي ماله سبب بيخ مالي في أنا ما نمن جار لتوكو نمي خيو وان غاري أرجتي تكانا ما غاري تكو أرجتي نما سني فولا سرقي قدو في ركمة والله نما مالي في نما خنا درك أمنا سجارة تاجي ميدا أنكسر جوهان رنا كوري نما أنا ما أتيام تشيكين أتيام جالتون ودي أتبرع تكو فتاة جي سين جالنا نامو وجين دام وجين دقيسان كاميرا جالت تجونا رجت شيء يعني جال ده چومبري غمچو ولي فدو ركنا وان دي جيمله هنجال أما فكرني أبيو يسين نام بروسان خواني تبتاتي ديرك أما وان يسين فيسان فدو كبدا فير نام جاو تكو مالي ديرك أما نات جالتام خناتيف جالت مالي سين جالت هاي Jangan itu buat beli jalan sudah beri ya. Akan dia. Nam tu korang bondi jalan tu vi. Nam tu kau kita tahu kaba. Nam ni berada jalan tu kabu. Anak nam malti. Jadi jalan sudah. Honi, David nak kau tahu. Honi David. Malifi. Nam kau ni. Ayah dah kau cerita. Yo kerana kita ada. Rakong. Ada nama dah berwajah orang kita. Adi ambil. Dia kerana itu terkini. Ni kisi sahaja berarti. Dah. Rakong kau khana. Soalnya agak segentar deh. Kalau rumah dia mujurti, rumah tu mereka ada tuan letak apa tu ya tu. Rumah tu aku manjesan itu wang khana kesati sama wahid dua asetin jera. Wang khana kesati warna heddu akana mau godo kajra atate, namun heddu saudara bida buda. Jirenya dunia khana jala figuda. Jirenya dunia khana kajimilai titi. Gammachuu arraa tana jala fiiguu malee jireenya guyyaa boruu kaakaraa san namni qofa qabu hin jiru hatta anummaan qorannoo irraa eegalu kuni kana gaggeessaa jiru sodaa rabbii waan na bira hin jirreef akka nam tokkotti irra gaggeessee garuu waan kana keessa isa akka nam tokkotti harka fudhadhe namoonni yoo sodaa rabbii qabaatan hundi keessanuu waan akkanaa irraa if eeggadhaa nama jaatatta akka kabajaa kunuunsaadhaan jaa sagantaa ta'e dhugumarratti waan takkan jechuu barbaade. Akaram tokkotti anis birraa Jamaal sinjaani hedduu takkan si kabajaa hedduu takkan si jaadha. Thank you bro. Akaram tokkotti osoo ati karaa miidiyaa kan dhufin wantoota ati naagootee takka namaagoote waan takka lama kan si galatoonfadhu jira. Galatoonfadhee san irraallee alangee tanis si hannu akkan si hannu barbaada. Alangee damiina. Juma kaameraa tana duratti yoo akkam jabaate namoonni gizee nama hojii jiraatu waa hedduu takka namarraa barata akkuma jennutti namni nama gaggaarii irraas waan gaggaarii barta wantootan akkaan si galatoonfadhu akkaan hedduu yeroo mara itti si yaadadhu yoo jiraatu taate bara 2018 keessa akkaan gaaf tokko mana hidhatti hidhameen ture osoo atis jireenya akkanaa keessa jiraatiin gaafsan jireenya namoo keessa jiru numaa beeka
osoo guyyaa tokko guyyaa 15 osoo guyyaa takka rakkina kan kee osoo beektuu maallaqa ka argattes taatu yoom qabaannes namarraa fudhataa waan hin jaadhu maayilaa san keessa naaf iddee akka feetetti na kunuunstecha keessaa hanqanan guyyaa bootti bira dhaabbatuudhaaf hedduu takka akka nama tokkotti galata guddaa na biraa qabda itti aansuudhaan asumarratti obboleettiiti yoo wayzeriit takka sooree jaamti isinis guyyaa akkuma keetitti na bira dhaabbattee guyyaa sanitti waa hedduu na godhaaf hedduu takkan isii galatoonfadhaa sooree ayaati bakkuma jirtutti nagaa naatee hedduu takkan isii galatoonfadhaa. Itti aansuudhaan galata lammata duraan dursee gaafii xiyyaarratti aanan geentu si kan nama qabdi. Galatoom. Tana booda hojii zaappaan damiirummaa raamradee jira naa itti itti aansuudhaan wanni lammata si galatoonfatu barbaadu akka nam tokkotti bara 2000 fi koronaa keessa seensa koroonaati akka tasaa ta'ee namni gisee hojii jiraatu waa hedduu takkas namarraa isni bara. Namoonni maaliif hojii jiraatanii jettee qabartus gisee jira. Namoota hojii jiran tokko jira mucaa keenya tokko rabbi rahmataa godhuuf du'ee jira Addaamu yookaan Adam Jaama akka tasaa dhukkubsatee koronaan qabamee ta'ee dhukkubsatee zabana sanii namni koronaa jee mucaan sun akka tasaa nu harkatti du'ee Birraa Jamaal jee asirratti namni hedduu galatoonfadhu Aarif Adam obboleessa Kiyyaamas Mul'ataa Nuureefaa jira. Akkas hedduu isin galatoonfadha. Maaliif nama kun dhukkuba qabaa dhukkuba kanaan du'ee osoo hin jee Jamaal ammas naafi Jamaal kadhiqe. Jamaal ammas maaliif wanta takka ta'erraa kun yaadachiisi. Maaliif namni kun osoo dhukkuba kana qaban jeeyin itti dhiyaatanii ani bakka tanatti wanni hedduun dhagaame yeroo hedduu musiibaa akkana takka argeen beeku jaartiin takka jaarsa mana hakima dhiiste mana isi kophaa galtee gisee teessoo hedduun dhagaame dhugaa dubbisu maaliif musiibaa achi dhiiste musiibaa lammadaa si qooti maaliif nam tokko gisee jaarsi irraa du'e namni biratti dhufee jajjabeessaa sababa isiin dhukkubsattuu jaanii mana keessa teessee namni hundi irraa dheessee namni hundi irraa dheessee dabana badaa akkam dabartanii achirratti dabana namni bira taa'ee abbaan manaa rabbi rahmataa godhuuf jaanii bira taa'anii jajjabeessuu hin dandeenye nama abbaan manaa irraa du'e kophaa ulaa cufattee mana keessa teessu dhugumaa yeroo hamtuutti dabala. Sabana san irratti waa hedduu takka gootanii akkasii bira dhaabbattanii achirratti anis yeroo hedduu wanni nama jibbeef faamiliin fufiizaa abbaa kaafaa karoonaa qabdii isaan hunjaansan ture isaan suni namoonni hedduun giseen kaarra deemu fufiizaa abbaan koronaa qaba. Waan sana dhaabbadhee namoota 800 namoota akkaan jaadhuuf akkaan namoota 800 blog godhee Zubaalaajii kanis sooshaal miidiyaa irra maxxansee qaba. Nam tokko gisee hojii jiraatu bal'inas rakkinas wajjiin baatee deemalee namni kun dhukkuba fadhee qabaatu irraa ifeegaa kunuunsita malee nama kana dheessuu hin qabdu. Waan san irratti hedduu takkan si galatoonfadhaa dhugaan nama gaariidhaa bakka guddaan si qabaa hedduu takkan si galatoonfadhaa. Imimmaan natti fidee wallaahi idilee hedduu galatoomee nama zaappaa jechuun gaa namni hedduun beekaman magaalaa tana keessa jiru faamiliidhaa waan hedduu hojii dabarsitee wantoota gaggaaridha. Anis guyyaa tokkotti galatoomfadha inshaalla. Hedduu takka galatoomee ulfaadhu dhumarratti wanni kaaftii jiraanne sagantaa keenya goolabna akka dhaamsatti wanni dhaammattoo jiraatee carraa tokko si handoo. Akka dhaamsatti wanni dhaamuun jiraadhe nagahuma nama hunda dhaamale wanni biraa wanni takka waan dhaamu qabnaa fi namni tana booda waan akkanaati waan na dhagee akka waraanatti waan biraan eegu annagaa qabaayyatu nama dhaamu waan biraa takka hin qaban. Hedduu takka galatoomee ammallee irra deebi'ee yeroo ta'e qaalii aartaa guutee asitti nu argamu keetiif hedduu takka galatoomee ulfaadhu sin jaa. Rakkoon qabsiis hedduu takka na galatoomaa. Egaa kabajamtoota hordoftoota Forex Entertainment qophiin keenya keessummaa arraan tana fi zaappaa yookaan tuujii bira asitti isinii afeerree wantoota ammaan tana qorannoo inni milkeessee qorannoo tanaan damiina jaalalaa yaafee haga wanni itti argatutti jechuudha maqaa damiinummaa itti argatu tokkotti qorannoo fi mudannoo akkasuma muuxannoo inni waan kana keessatti dabarsee fi akkaataa waa'ee jireenya maqaa kana keessatti jaalalaan wal qabatee maaltu akka deemaa ture hanga tokko haasee wantoota hedduus akka irraa baratanii fi akkasumatti bashannanaa turtan abdii qabna qophii keenya itti aanu hanga walitti deebinutti nagaan nu tura.